السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شمار كفوني كبجمو في جالة متوتا وردفتوتا سير channel جالة وروني أرقام تنو دي كيسانو أكم نجاها جرى جرتو سنجتا إيجا هر فيديو قبابدو تكا كبادة سنف لها دنجرا إننس مالي نجتو كيسان هنولو حالا واسطة بين نمني صورات فيديو أوديو غراغرا نمني سنف إرقى سنجلا حكي haala ittiin argachuu dandeenyu application what delete jedhu fayyadamnee haala ittiin argachuu dandeenyu kan waliin ilaallu tahaa hanga xumura qophii kiyyaatti share like subscribe gochuun waliin turaan isin jedha. Warroonni maatiin ta'inis asumaan akka maatii keenyatti dabalatan isin affeereen jira. Egaa what delete kan jedhu kana lafti isin argattan pilaastorii keessan keessa sheentanitti bakka search kanatti what delete jettanii yoo barreessitan stop delete jettanii yoo barreessitan haala kanaan waan baay'ee isiniif fidaa jecha. Garuummoon what delete jedhee yoo isiniif fides haaluma hundaan argachuu dandeessanii. Egaa ana amma stop delete godhee kan barreesseeru haala kanaanis sarchii waan hin godheeruufu waan hunda naaf fideera jecha. Egaa waan kanaa kana keessa wanti nan isin agarsiisuuf ka'eeru isa kamiin jechuun keessan hin oolu. Kana keessa isa kana inni jecha akka sadaffaarra jiru kana stop delete jettanii urgaa barreessanii booda haala kanaan isiniif dhufaa gadi buutanii ka sadaffaa kana jecha kanaan isin agarsiisuuf jiru kunoo kanarratti dhoytanii jecha ana amma waan inni gadi buusee qabuuf opiin jedheetuman itti sheena. Egaa urgaatti sheentanii booda haala kamiin isinii dhufa kan jedhu egaa isin dhufeen booda haala kana isiniif dhufa next jettanii jecha akeessatanii lammati allow jettanii asittis ni dhoytanii jecha. Egaa akkuma agartan haala kanaan nuuf banaa jira ni eeggannaa jecha. Egaa urgaa haala kanaan isiniin fideen booda isin application dabalataa waan biraa yoo barbaadan godhachuu dandeessanii jecha. Kana telegiraamaa ta'us ni dalagaa kan immoo teessochaa waan hunda itti fayyaduu ni dandeessanii. Egaa haala kanaan isiniif dhufeen booda next jettaniini. Egaa achiin booda akkuma agartan kunoo nuuf banameera asirratti chat jedha jecha asirratti barreeffama wahii asirratti kan nuuf qabatu jecha. Haaluma kanaan image we stated that everything starts with understanding beeksisni akkana watti isiniif dhufummoonu kunoo haala kanaan watti lakkaa'ee isiniif raate haala kanaan bakka x kana itti dhoytanii kunoo haaluma agartan kanaan viidiyoo audiyoo ta'ee wanta hunda haala kanaan isiniif baasaa jecha. Egaa wanti kun bareedduu takka waan baay'ee nama gammachiisu viidiyoo kana akka ittiin gammaddan abdiin qabaa. Barumsi kiyya har'a akkana fakkaata. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagahaan naaf turaan isin jedha. Egaa akkuma agartan beeksisni kun kana keessatti heddummachuun ni mala ni jira jecha. Yaani waan kana beeksisni kun waan baay'ee nama rakkisuu miti jecha. Waggaa isiniif dhufe irra saniin eksi isiniif fidaa jecha. We stated that everything starts haala kanaa watti isiniif fide lakkaa'ee watti raate dhoytanii jecha. with understanding lakkaa'u jira. human being, and we start
kuno haala kana la khairaati wala haala kanaan akkana gootanii jecha sirrakkisasi dagaa barumsi kiyya har'aa kana fakkaata hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan naaf turan jira warroonni maatiin tahin please subscribe godhaadhaan isiniin jira maatii keenyatti dabalamaan isiniin jira egaa nagaan naaf turan We stated that deeffamaa yooniin isin dheeressasi nagaan naaf turan isiniin jira